Biyya Kaanaadaatti miseensa hawaasa Oromoo Torontoo kan turanii fi waldaa hawaasichaa cimsuufaa akkasumas hojii tola ooltummaa keessatti dammaqinaan hojjechaa kan turan obbo Girmaa Gammadaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Diggaatti hidhaa fi ajjeechaan jabaatee itti fufee jiraachuun jiraattonni naannichaa dubbatan. Mirgi namoomaa meeshaa siyaasaa biyyoonni Afrikaa hedduun itti diigamaa jiranidha jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad. Harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isinii dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya wajjin hamma xumuraatti faana turaan affeerraa keenya akkasuma namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isiniin jecha akkasuma like share gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaa irraatti isin dabarsina. Biyya Kaanaadaatti miseensa hawaasa Oromoo Torontoo kan turanii fi waldaa hawaasichaa cimsuufaa akkasumas hojii tola ooltummaa keessatti dammaqinaan hojjechaa kan turan obbo Girmaa Gammadaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Obbo Girmaa Gammadaa artistoota Oromoo hedduu hojii isaanii jajjabeessuu fi fileerii hojjechuunis beekamu. Kana malees warra jalqaba irraa qabee OMN cinaatti dhaabbatee kallattii hedduudhaan tumsaa turedha. Obbo Girmaa Gammadaa hawaasa Oromoo Torontoo cimsuu keessatti gahee olaanaa kan bahanii fi hojii tola ooltummaa keessatti dammaqinaan hojjechuu akka beekaman hawaasichi ragaa bahan. Waggaa lamaaf dhukkubsatanii yaalamaa erga turanii booda har'a du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Obbo Girmaa Gammadaa bultii ijaarratanii abbaa warraa fi abbaa ilmaan tokko turan. Du'aan boqochuu obbo Girmaa Gammadaatiin akka miidiyaa keenyaatti gaddanutti dhaga'ame ibsinee jirra. Maatii fi firoottan hawaasa Oromoo Torontootiif jajjabina hawwina. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Diggaatti hidhaa fi ajjeechaan jabaatee itti fufee jiraachuun jiraattonni naannichaa dubbatan. Ergamtoonni Bilxiginnaa Impaayiritti of harkaa qaban jedhan ilmaan Oromoo irratti duula hidhaa fi ajjeechaa labsuun duguugaa sanyii raawwataa kan jiran yommuu ta'u, godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Diggaatti hawaasa nagaa hojii illee irratti bobba'ee of jiraachisuu hidhaa fi ajjeechaa irratti raawwachaa jiraachuun dhagahame. Waxabajjii 15 bara 2024 ganda Burqaa Guddinaa jedhamu irratti badii tokko malee oromummaan isaanii yakka itti ta'e namoota hedduu mana hidhaatti guuranii jiru. Namoota mana hidhaatti guuran keessaa kan maqaan isaanii nu bira ga'e Tamasgeen Olii, Lammeessaa Bayyanaa, Mikaa'el Baqqalaa fi kanneen kana fakkaatan hedduun isaanii waajjira poolisii Aanaa Diggaatti hidhamanii jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Akka jiraattonni kunniin jedhanitti nama Tamasgeen jedhamu sababa qorichi mana isaatti argameen waraana bilisummaa Oromoo yaalta jechuun qabanii mana hidhaatti darban. Dingataa kan jedhamu ammoo mana yaalaa deemnaan magaalaa Aanichaatti hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhanii mana hidhaatti darbuu jiraattonni itti dabaluun dubbatan. Kana malees Aanicha keessatti saamichaa fi hidhaan jabaatee itti fufee jiraattonni Aanichaa dubbatan. Waldaan Mancaa fi Tuulamaa hundeeffamu waggaa 60ffaa kabajuudhaaf qophiirra akka jiru ibsa miidiyaadhaaf kenne. Waldaan Mancaa fi Tuulamaa akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1963 hundaa'e. Waldaan kun adoolessa 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffama isaa waggaa 60ffaa akka kabajatu gaggeessitoonni waldichaa ibsa miidiyaadhaaf kennani. Waldaan Mancaa fi Tuulamaa jarmiyaa yeroo jalqabaaf uummanni Oromoo dammaquun ijaaramee rakkoolee hawaasaa diinagdee irratti furuudhaaf karaa banedha. Hundeeffama isaa eenyummaa fi tokkummaa barnootaa fi fayyaa daandii fi riqicha irratti hojjechuu akkasuma rakkoolee hawaasummaa kanneen akka beelaa fi dheebuu rakkoo nageenyaa fi hongee mudatuun irratti wal gargaaruu ture. Turtii isaa waggaa 60ffaa keessatti sirnoota mootummaa darbaniin cunqurfamuu akkasuma bu'aa ba'ii seenaa cunqursaa uummata Oromoo waliin qabate hedduu keessa darbuu isaa pirezidaantii waldichaa yeroo ammaa barreessaa fi hayyuu seenaa Dirribii Dammisaa himanii jiru. Dhiibbaan gama bulchitoota siyaasaa waggoota 60 oliif waldicha irratti tures haala rakkisaa keessatti hojii aadaa fi seenaa bal'isuu, tokkummaa Oromoo fi ayyaanota Oromoo dagaagsuu fi beeksisuu keessatti hojiilee gurguddoo hojjechuun waldichi yommuu sammuu Oromoo keessaa hin badu. Seenaa olaanaa gootonni karaa waldichaa galmeessan bara baraan kan yaadatamu ta'us himanii jiru. Yeroo ammaa kana waldichi humna isaa jabeeffatee kaayoo gootonni qaqqaaliin Oromoo itti kafalan galmaan gahuudhaaf hojjetaa jiraachuu koreen ibsa miidiyaadhaaf kennanii jiru. Adoolessa 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galma giddugala aadaa Oromootti sirna hundeeffama isaa waggaa 60ffaa akka kabajamus ibsanii jiru. Sirna irratti argamuudhaafis waldichi uummata Oromoo bal'aadhaaf affeerraa taasisee jira. Barruuleen seenaa hundeeffama waldaa Mancaa fi Tuulamaa akkasuma gootota waldichaa keessatti gahee olaanaa taphatan irratti katabaman guyyaa kana hawaasa akka dhiyaatanis koreen ibsanii jiru.
Mirgi namoomaa meeshaa siyaasaa biyyoonni Afrikaa hedduun itti diigamaa jiranidha jedhan Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmad. Dubbiin Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmad kun dhaabbilee mirga namoomaaf falman hedduu isaanii qeequu isaanii ibsa. Gama biroon afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Tamasgeen Caafoo Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan turan Dr. Daani'el Baqalaa gaggeessanii jiru. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad yaa'ii idilee paarlaamaa biyyattii kaleessa taa'e irratti argamuun dhimmoota garaagaraa irratti haasaa godhanii jiru. Dubbiin Ministeera Muummee kaleessa kana irratti dhimmoota ijoo kaan keessaa waa'ee mirga namoomaa fi dhaabbilee mirgoota namoomaa falman isa tokko ture. Haasaa Ministeera Muummee dhimma kanaa ilaalchisee godhan hedduun isaanii dhaabbilee mirga namoomaa ukkaamsite jedhu qeeqanii jiru. Dr. Abiy Ahmad mirgi namoomaa meeshaa siyaasaati jedha. Godina Arsii Aanaa Shirkaatti haleellaa waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun hawaasa nagaa irratti raawwataa jiru itti fufee jira. Akkasuma qe'ee qabeenya hawaasaa barbadeessaa jiraachuun jiraattonni naannichaa dubbata. Aanaa Shirkaa ganda Heellaa Wajjiitti waxabajjii 10 bara 2024 irraa eegalee abbootii warraa 12 ta'an irraa manni gubachuu fi akkasuma qe'ee qabeenya irraa buqqaa'uun jiraattonni naannichaa dubbatan. Akkasuma qabeenyi mana keessaa tokkollee osoo hin bahin mana waliin gubamee jiraachuu maddeen dubbatu. Waraanni mootummaa yakka qe'ee qabeenya uummataa barbadeessuun cinatti midhaan hawaasaallee gubamuu fi waraanni mootummaa saamaa jiraachuun jiraattonni dubbatu. Aanaa Shirkaa gandoota garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jedhuun yakki uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaachaa deemaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Yakki uummata nagaa irratti raawwatamu kanaan hedduun isaanii lubbuu dhabanii qe'ee qabeenya irraa buqqaanii bosonatti galanii jiraachuu jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Haleellaan kun ammas hin dhaabbanne kan jedhan jiraattonni mootummaa waraana isaa ganda keessa naannessee uummata dararuu akka dhaabsisu rakkoon uummata aanichaa mudate akka dhaabbatuufis uummanni sagalee akka dhagahamuuf gaafatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya kan kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha. Akkasuma namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isiniin jecha. Ammas irra deebuudhaan like share gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.